Kinooti meeshaalee akkana jiru kana jechuudha hojjetaa suuqii geessuu eegallee jirra jechuudha. Warroonni Shaashamannee keessa jirtanii akkasuma warroonni bootaa biraallee jirtanii haala kanaan oomisha suuqii geessaa jirra waan ta'eef namoonni barbaadanii dhuftanii bitachuullee ajajachuullee hin dandeettanis nin jedha. Warroonni onlaayinii jirtanillee namoonni meeshaa akkanaa kana osoo barbaadanii meeshaa amma gatiin dabalee jira. Meeshaa akkanaa kanneen ajajachuu hin dandeettanis nin jedha. Osoo hin gurguramin illee namoonni bitachuu barbaadan nu suuqa geessaa jirra waan ta'eef kinoo har'ayyuu suuqii geessaa jirra waan ta'eef namoonni barbaadanii bitachuu hin dandeettanii kuuwwan ammoo ajajachuu hin dandeettanis nin jedha. Meeshaalee kwaalitii tan akkanaa kana jechuudha ogeessa hedduu cimaa ta'een of biratti hojjeta. Oomisha gurguruu eegallee jirra jechuudha. Kanaan durallee yeroo baay'ee irra deebisnee himeera. Kinootii arguu namanuudha meeshaa kwaalitii akkana babbareedu kanneen namoonni barbaadan keessaan na dubbisaa sinin jedha. Viidiyoo kana hanga xumuraatti ilaalaa asumaan subscribe like share gochuun illee hin irraanfatina. Maashaallah meeshaa fannichara akkasuma mana algaa guutuu meeshaa mana algaa guutuu qabadhee isin dhufee jira. Biffee koornarii jechuudha akkasuma matsaaf madaddaraa yookaan madaddaraa meeshaa aadaa. Kana qofallee osoo hin taane meeshaalee biroo jechuudha. Algaa hedduu bareedu jechuudha. Algaa ampuulii qabu jechuudha. Cinaa tokkotti madaddaraa guutuu qabu. Hedduu bareeda jechuudha. Algaan kun algaa faashinaati. Algaa baay'ee bareedu jechuudha. Akkasuma firaasha isaa wajjin haala bareedaa ta'een baasnee oomishne baasnee jirra jechuudha. Meeshaaleen kun nu bira oomishamee bahee jechuudha. Ogeessa cimaa qabna akkasuma meeshaa kwaalitii baasna hoo jennu lafatti osoo hin taane wanta akkanaa kana waan oriijinaalii kana akka baasnu wanta beeknuu fi meeshaan kun nu biratti ogeessa kennaan dalagamee bahee jechuudha. Meeshaa kwaalitii ogeessa kennaan akkasuma immideeffii tokkoffaa irraa jechuudha. Haala kanaan oomishne baasnee jirra. Warroonni ajajachuu barbaadan isinillee ajajadhaati. Haala kanaan ogeessa cimaadhaan of biratti isiniif hojjanna jechuudha. Maashaallah boota Oromiyaa naannoo Oromiyaa ta'e guutuma isaa isiniif geessina waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa keenya xumura irratti illee jalqaba irratti illee isiniif kennina ittiin nu dawwala ajajadhaa isinin jenna. Meeshaa kwaalitii kana ogeessa kennaan immideeffii tokkoffaa ta'een ofii kennaa oomishne baasna waan ta'eef Zula emishoo biratti argattan jechuudha. Asumaan viidiyoo kana subscribe like share gocha hanga xumuraatti ilaalaa isin fayyada waan ta'eef waliif share godha. Namoonni meeshaa kana jaallatanii keessaan na dubbisu nurraa fakkiinaa isin jedha. Warroonni mana kana ofii kennaa banannee akkan kolbitaa meeshaa akkanaa meeshaa akkamii baastanii warri meeshaa akkanaa baasnee baasuu eegallee jechuudha. Namoonni barbaadan meeshaa kwaalitii akkana kanneen nu bira ajajachuu hin dandeettan isin jedha. Mijeeffii tokkoffaa irraa akkasuma ogeessa cimaadhaan haala kanaan hojjannee jirra. Algaan akkuma isin argaa kana maashaallah algaa akkana bareedu jechuudha. Nuti madaddaraa abbaa madaddaraa jechuudha. Madaddaraa keessatti kana abbaa madaddaraa jechuudha. Madaddaraa hagana qaba jechuudha. Wantoota akka matsaafaa silkii wantoota barbaadan jechuudha. Asirratti garaagarachuu dandeessanii maashaallah madaddaraa bareedduu kana qaba jechuudha. Akkasuma immoo komodiinoo isaallee kinu jechuudha. Hedduu bareeda argitanii komodiinoon isaallee komodiinoo ajaa'ibaa tasharaataa irraa kan dalagamu jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah algaa kun meetira tokkoo fi saantii 50 cinaa tokkotti ampuulii qaba. Cinaa tokkotti madaddaraa qaba jechuudha. Namoonni algaa kana jaallatanii ajajachuu feetan kottaa isin jenna fayyadachuu hin dandeessanii ampuulii kwaalitii kafee jechuudha. Maashaallah yeroo manatti galee irra ifa malee amma osoo banellee amma hin dhiisu walumaa galatti algaan kun jechuudha ampuuliidhaan kanaa walirratti birikuma 53 jechuudha. Meetira 50dha. Algaa pilaattii faashina ta'e jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajadhaa isin jedha. Akkuma argitan kana keessatti algaan kun ittaansee firaashidha. Firaashiin kun firaashii kwaalitii jechuudha. 28 ittaansee bifee akkasuma firaashilleen firaashii kwaalitii jechuudha. Firaashiin kamuu darajaa qaba. Firaashii kwaaliitiidha. Algaaleen akkuma isin argitan kana hedduu walirraa bareeda jechuudha. Asirra koomfartii yookiin algaaleen singalee taanaaniin maashaallah alatti ka hangana bareede manatti hangam jettanii tilmaamuu hin dadhabdanii. Firaashiin kun 28 isin jira. Algaan kun 53 algaa baay'ee guddaadha jechuudha. Hedduu guddaadha jechuudha. Algaan kun jaalannaaniin ajajadhaa maashaallah. Biffeedha jechuudha. Biffeen kun akkuma isin argitan kana cinaa lachuu iyyuu osoo tasharaataa oriijinaali ta'een bareedee tasharaataa baluu fi cuquun isaallee wanta akka isin himu jechuudha. Baay'ee kwaaliitiidha waan taateef kan ta'e cinaa kanneen lamaan irratti waan barbaadan meeshaa barbaadan jechuudha. Sa'aatii waan ta'eef waan barbaadan barjaa qabaatu kan lama sadii madda sadii kanarratti gara sadii gara sadii
meeshaa barbaadan irratti daradarachuu dandeessan jechuudha. Burcuqqoo wantoota barbaadan jechuudha. Akkasuma billaawaa fannoo, billaa sibiisanii, akkasuma maankaa seetii waan barbaadan asirratti daradarachuu dandeessanii. Akkasuma immoo garaa keessanii illee jechuudha. Ampuulii qaba jechuudha. Gargaartan kana maashaallah asinillee masaabaa qaba. Masaabaan isaa guutuu sharaasaadha. Malee masaabaa zimbiloo sanyii miti. Keessi isaa baay'ee guddaa waan ta'eef meeshaa barbaadan isin qabata jechuudha. Argitanii keessi isaa baay'ee bal'aadha, guddaadha illee. Akkasuma gargaartan kana biffeen tummee qabeetan kuma soddoma shan jechuudha. Namoonni barbaadanii ajajachuu hin dandeettanii masaabaan isaallee kan sharaasaatidha. Homaa isin isin jedhe kun gubbarraa agarsiisitti kan sharaasaatidha. Maajaan isaallee kunuuti maajaa furdaa oriijinaal isaa jechuudha. Akkasuma kan kana kan yoo barbaadan ajajachuu hin dandeettanii isin jedha. Akkasuma madadara yookaan meeshaa aadaa jechuudha. Akkasuma gargaartan kana madadara takkaan lama sadii afurii shan jechuudha. Wantoota barbaadan jira tokkotti hababa gosni caan tokkotti illee meeshaa aadaa godhachuu dandeessan jechuudha. Inni kunillee dirqama fudhachuu namoonni barbaadanii baay'ee guddaadha. Akkasuma gatiin isaa rikaashi jechuudha. Gatii qinnaashiidhaan hojjenna. Sababni isaa waan of biratti ogeessa keenan hojjennu sanii gatii qannasaa hojjennu illee kuma 16 jedhee jira. Saaxinii baay'ee bareedaa fi saantii 40 jechuudha. Argitanii balballi kun mastaawwatii mastaawwatii namoonni dhiiraa itti irratti fayyadamu jechuudha. Argitanii mastaawwatii qaama namaa guutuu mul'istu kan uffataati isa kana jechuudha. Namoonni barbaadanii itti aansee kun afaan jechuudha. Akkasuma kan kana masaabaan isaa garaa keessa jechuudha. Masaabaan isaa kan karaatti garaa keessa kun akkasuma kan kana balballi isaa gubbaarraa illee kunuuti kan konfartii yookaan ingilizii waan garaagaraatiif itti fayyadamtan jechuudha. Konfartii ta'ee ingilizii ta'ee isaa fayyadamuu dandeessanii. Wanti isaa miti lamaa fi saantii 40 siniin jedhee jira. Kun balballi isaa tokkotti addatti akkuma argitan garaa maashaallaadha. Kilo keessatti fakkaata. Asirratti madaddaraa jechuudha. Madaddaraa geexii garaagaraatiif akkasuma meeshaa aadaatiif illee yoo barbaadanii akkasuma shittoo garaagaraa wantoota garaagaraa looshinii ta'ee waan barbaadan hababaa waan barbaadanii irratti daradachuu dandeessanii hanga olii jechuudha. Baay'ee ol fagaata. Inni kun hin ganaxalama jechuudha. Argitanii walirra bakka tokko dalagame hin seenu mana waan ta'eef baay'ee guddaa waan ta'eef inni kun hin ganaxalama addatti masaabaadhaan kunuunsa kan kana as keessallee waan barbaadan jechuudha. Argitanii waa hedduu isin qabachuu danda'a. Galli isaa kun argitanii baay'ee guddaadha. Boorsaa hedduu isin qabachuu danda'a. Asii madaddaraa caammaati jechuudha. Madaddaraa caammallee akkuma kan kana caammaa madaddaraa qumatiin isaa meetira tokkoo fi saantii 70 ta'e jechuudha. Garaan isaallee keessi kinooti jechuudha. Madaddaraa takka 2 3 4 madaddaraa 4 qaba. Jalaan masaabaa kaalsii keessa kaa'atan jechuudha. Argitanii masaabaa kaalsii keessa kaa'atan qaba jechuudha. Kaalsii waan garaagaraa qaba jechuudha. Masaabaa qumatiin isaa meetira tokkoo fi saantii 70 bal'inni isaa illee kinooti akkuma argitan abbaa balbala lamaa fi saantii 80 jechuudha. Balballi isaa bal'inni isaa saantii 80 gara naasii agasii 40 saantii 80 jechuudha. Akkuma argitan kana gatiin isii birrii 20 jechuudha. Namoonni dileessifachuu barbaadanii qumsaaxiniin kunillee gatiin isaa birrii 50 jechuudha. Gatii baay'ee rakasa ta'ee fi qinnaashii ta'een namoonni barbaadan dileessifadhaa siniin jedha. Akkasuma inni guddaan meeshaa isaa argitanii akka furdatu daarii isaa meeshaa oriijinaalii jechuudha. Meeshaa kwaalitiidha. Uummata akka waan itti laxafameen qabu akkuma faafrikaa bahitti miidhagfi kwaalitiidha. Argitanii miidhagfi kwaalitiidha. Faganii furdatu argitanii waan barbaadaniif akkasuma footaa matsaaf madaddaraa wanni ta'ee boorsaa ta'ee waan garaagaraa irratti daraddarachuu dandeessanii qumsaaxiniin isaa akkana fakkaata jechuudha. Baay'ee guddaadha walumaa galatti. Qumsaaxinii hagara guddatu algaa akkasii biffeedha. Meeshaa akkana fakkaatu kan yoo barbaadanii keessan kootaati ayyaadhaa siin jedha. Haala kana akkana fakkaata. Warri ayyachuu barbaadan lakkoofsi bilaa kennaa 972 25 irratti ta'ee jettan gamanumaan argachuu dandeessanii nagaatti waraabudha.